Adiwan Kristus luba keenya luba takasta dikasiyuman diakoni keenya adiwan Kristiana hundum kesan waaqayyo kan isin jaallatu isinis kan isa jaallatan guyyaa kana waaqayyo nagaan hunda keenya ga'ee akka bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessan maqaan waaqayyo keenya bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u guyyaa har'aa wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti isa jiru mata duree godhannee daqiiqaa muraasaa fi sagalee waaqayyoo waliin barannaa kattaa kanarratti waldaa fuudhan ijaaraa jedha. Kattaa kanarratti waldaa fuudhan ijaaraa wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18. Egaa maatiiwwan waaqayyoo abbootii keenya duuka bu'ootaa fi jara raajotaa fi awayyaana isaa jararra bulshee akka isaan lallabanii ummanni sagalee waaqayyoo akka dhaga'anii qalbii isaanii akka jijjiirratan qalbii isaanii jijjiirratanii mootummaa waaqayyoo akka dhaalan kan taasisee ayyaana isaa irra bulshee ana isaa haasa'u irratti firee gaarii akkanarraan isinii dabarsu isin immoo laphee gaarii kan dhaga'ee hojiirra oolchisu waaqayyoo nuuf haa kennu. Guyyaan har'aa akka mana amantaa ortodoksii keenyatti bu'uura ijaarsa mana kiristaanaati. Bu'uura ijaarsa mana kiristaanaa hundeeffama mana kiristaanaati. Hundeeffamni manni kiristaanaa maalirratti hundeeffame ala jennu bu'uurri isaa kattaan inni hin sochoone jedhamu bu'uura kan ta'e wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 jalqabee kan jirudha. Bu'uurri mana kiristaanaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo jiraataa ta'uusaa amanuudha. Bu'uurri inni guddaan jechuudha. Waldaa kiristaanaa kan irratti hundoofte isa kana irratti jechuudha. Manni kiristaanaa kan irratti hundoofte isa kana jechuudha. Kattaan sochoone inni jedhamee jecha Phexros dubbate kanaadha jechuudha. Egaa yeroo keenyaaf qusannee daddafnee irra deemna malee seenaa baay'ee qaba. Seenaa kana keessatti waldaa sagaleen waaqayyoo itti dhaga'amu, galanni waaqayyoo itti dhiyaatu, aarsaan waaqayyoo kan itti dhiyaatu, namoonni cubbuu isaaniirraa gaabbii kan itti galan, lubni mana waaqayyoo kana keessa taa'ee tajaajilu. Akka amantaa ortodoksiitti immoo lafa taabonni keenya taa'u fuulduree waaqayyoo jedhama jechuudha. Ergamaan waaqayyoo namoota fuulduree waaqayyootti tajaajilan akka Zakkaariyaas fa'aa fuuldura isaaniitti alaa ixaana kana ulaa jiranutti itti mul'atee bakka taasifsiise jechuudha manni waaqayyoo. Gatii kanaatiif inni Phexros dubbate kun jecha kanarratti jecha hin jijjiiramne kanarratti jecha humni Si'ool raasuu hin dandeenye kanarratti akka kattaa isa cimee jiru isa sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaaraa jedhe Yesuus Kiristoos. Isa kanarratti bu'uura godhadhaa jedhe. Gatii kanaa maatiiwwan waaqayyoo manni kiristaanaa lafarratti miti kan ijaaramtu jechuudha. Manni kiristaanaa dhagaa adda addaatiin miti kan ijaaramtu jechuudha. Xuubii adda addaatiin miti kan ijaaramtu jechuudha. Manni kiristaanaa bu'uurri ishee jecha isa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo jiraataatii isa jedhu kana bu'uurri ishee jechuudha. Kana kan sochoosu hin jiru jechuudha. Kanatti sirriitti amanuu barbaachisa. Qormaanni adda addaa dhufuu danda'a. Mana kiristaanaa keessatti jeequmsa adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni bittaa gurgurtaa gaggeeffachuu danda'u. Sagaagalummaan mana kiristaanaa keessatti dhaga'amuu danda'a. Cubbuun adda addaa mana waaqayyoo namoota jiraatan keessatti dhaga'amuu danda'a. Garuu bu'uura isaa kana raasuu hin danda'u waaqayyoof galanna ta'u.
bu'uurri isaa kun kan irratti hundeeffamee jiru Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraataatii isa jedhudha Kiristaanaa jechuudha. Gatii kanaatiif qilleensa laphee keessan irraa samin lolaan ala dhufu laphee keessan hiikkatanii maaltu nutti dhufaa jira maal ta'aa jirra immoo jettanii laphee keessan akka yaaddofne maaliif humni seexanaa kana raasee sochoosee kuffisuu hin danda'u jedha Waaqayyoodhaaf galanna ga'u. Gatii kanaatiif inni kun bu'uura mana kiristaanaati jechuudha. Akkamiin bu'uura ta'uu danda'e ala jedhamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Qisaariyaatti utuu deemuutu barattoota isaatiin waa'ee ofiisaa eenyu akka isaan jedhanu gaafate. Namoonni ilma namaatiin maal jedhu jedheen kanarraa jarri kaan deebisanii ati Yohaannis isa cuuphaa akka taate kanaasa attu jirumii jedhaniitti himani. Kan biraa maal jedhu ati Eeliyaas ati Muuseedha ati raajota keessaa isa tokko jedhaniitiyyuu sitti dubbatuu jedhani. Kan namni isaa jedhu dhaga'e kana dhageessanii namarraa jedheen kana siin jedhanii maqaa kee dha'uu tole haa ta'u gaa namni akkana naan jedhee egaa inni kaan guyyaatti dhufee sassaabamee ala beela'u nyaatee ala dhukkubsatu fayyee deema na biran oolu na biran bulu jarra kanatti eega hubatanii namoonni kan biraa kanatti maqaa koo eega kaasanii haa ta'u isinoo kan na wajjin ooltanii kan na wajjin bultan hojii raajii akka koorraa argitan jechoota Waaqayyoo sagalee koorraa dhageessan isin immoo maal naan jettanii jennaan Simon Petrus ati ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhe. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Petrus hiika kanarratti ati dhagaadha jedha inni sirraa'uu qaba. Ati kattaadha ittiin jedheen kattaadha. Yaa ilma Simoon ati Petrus ati kattaadha. Kattaa jechuun dhagaan sochoone jechuudha. Dhagaan sochoone dhagaa cimaa jechuudha. Namni eenyuyyuu achi fonqolchee kaasuu kan hin dandeenye jechuudha. Gatii kanaa hiika kanarratti dhagaa jedhanii kaa'anii jiru. Kitaabota tokko irratti kana sirreessuu barbaachisa jechuudha. Ati kattaadha. Kattaa kanarratti immoo waldaa koo nan ijaaraa jedhe Yesuus Kiristoos. Peetros irratti jecha Peetros dubbate sanarratti waldaasaa mana qulqulleettii kiristaanaa keenya ijaaruu isaa agarsiisa jechuudha. Bu'uura kanarratti ijaaruu isaa agarsiisa jechuudha. Kanumaaf jiini keessa jirru kun keessumattuu guyyaa 21 waa'ee ijaarummaa mana kiristaanaa qulqulleettii maqaa giiftii keenya maaramiitiin yaadannoo waamame kana kan itti kaasnu gati ta'eef isa fidateetu guyyaa har'aa kitaaba qulqulluu keessaa immoo wangeela kana walitti dhufee jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo manni kiristaanaa kan jara cubbuu hojjetaniiti. Manni kiristaanaa waldaan kiristaanaa jarri cubbuu hojjetan. Jarri cubbuun isaanii ba'aan isaanii itti baay'ate kan dhufanii ba'aa isaanii ofirraa urgufanii qalbii jijjiirratanii jaalala Waaqayyoo ba'aa isa kakuu haaraa san ulfaanne uffatanii ittiin deebi'anii deemanudha. Manni Waaqayyoo inni cubbuun isa miidhe isa addunyaan bakka jiru waamtee kabajarraa dhowwattee foon isaatiin boqonnaa lubbuu isaatiin waan itti tasgabbaa'ee jiraatu dhowwite ayyaana isaa jalaa jeeqxe nama akka kanaa dhiiras haa ta'u dubartii dubqeerroos haa ta'u daa'imman maanguddoos yoo ta'e dhufee bakka itti boqotudha manni Waaqayyoo jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo kan ittiin kadhatu hafuura Waaqayyoo kan ittiin kadhatu lapheen namoota waldaa kana keessa jiran mana Waaqayyoo kana keessa jiran tokko ta'ee qalbii isaanii tokko ta'ee mootummaa Waaqayyoo isa samiirra jiru abdii godhatanii bakka itti kadhatan qabateetu. Maatiiwwan Waaqayyoo qulqulleettii bu'uura waldaa mana Waaqayyoo kana keessatti Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo jiraata ta'uu amananii kan itti deddeebi'anudha bakki kun jechuudha.
bakki kun barattoonni isaa qalbii tokkoon ta'anii utuu kadhachaa jiranuu hafuura qulqulluu samiirraa kan jira irraa bu'eedha. Samiirraa bu'ee tokkoon isaaniirraa hafuurri qulqulluun boqotee jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qalbii tokkoon ta'anii jedha. Bakka kana qalbii tokkoon taa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha mana Waaqayyoo kana keessa. Cubbuu sabaannee dhufnee Waaqayyo nurraa balleessee dhaloota lammaffaa dhalannee kan itti jiraannudha jechuudha. Dhaloonni lammaffaa kun cubburraa bilisa ba'ee mootummaa Waaqayyoo abdii godhatee jiraatudha jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf mana Waaqayyoo kana keessatti ala deddeebinu namni kun immoo yoomii jalqabee mana Waaqayyoo dhaquu jalqabee dubartittiin kun yoomii intalli kun yoomii jalqabee achi dhaquu jalqabee maal argite maal argee jedhee namni maqaa isinitti baasuu danda'a. Namni kun seenaa mana amantaa keessa deddeebi'uu hin qabu kan jedhanu jiraachuu danda'u wala isin deddeebitan isin arganii garuu eenyuutu isin waame Waaqayyootu isin waame jechuudha. Waamicha Waaqayyooti, waamicha hafuura qulqulluuti, hojii hafuura qulqulluuti. Isa kana gochuun nu barbaachisa. Gara mana isaatti isin waamee jira. Gatii kana gara kootti kan dhufee antasuma bakkeetti dhiibuu jedha Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu mana isaa keessa jiraannaa jechuudha. Gahoota qulqulloota hojiin keenya gatii nu mirkanaa'eef cubbuu tokko gatii qabaanneedhaaf miti jechuudha. Hundumti keenya cubbuun keenya kan rifeensa mataa keenya ol baay'atee jiru gaafa ta'u Yesuus Kiristoos garuu cubbuu keenya qullaasaa fannoo irratti cubbuu keenya jireessa fannifame kana ilaalla jechuudha iji keenya gara qaraanioo ilaalaa jechuudha. Jaalalli ittiin waame sana ilaallaa jechuudha. Kenna Waaqayyoo badhaasa Waaqayyoo bu'uura kanaan waldaa hundeeffame keessatti kan jirruuf kan nuu kenname tola akkasumaan Waaqayyoo addunyaa kana gatii jaallateef uumama kana gatii jaallateef ilma isaa tokkicha manni kennutti akka nu jaallate hubanna jechuudha. Jaalala isa kanayyuu hubannee deddeebina. Isa kana keessatti fooniin dadhabuun jiraachuu danda'a, gufachuun jiraachuu danda'a, yaadi sammuu keenya jeequ qabuu dhufuu danda'a. Garuu bu'uura amantaa kanaa nu jalaa mo'achuu guffisuu hin danda'u. Bu'uurri kun karaa Phexrosiidhaan ati kattaa kanarratti mana waldaa koo nan ijaara, mana qulqullummaa kootii nan ijaara jecha kee kanarratti jechati Yesuus Kiristoosiidhaan ati ilma Waaqayyoo isa jiraataadha jettee kanarratti waldaa koo ijaarradha. Kanaafuu balballi Si'ool kana raasee kuffisuu hin danda'u jedhee jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Gatii kanaa amma dhufaatii Kiristoositti waldaan Kiristoos kanaan cimtee jiraattee isa booda immoo gara Yerusaalem isee samiirra jirtutti wal kaanaa jechuudha. Qulqulloonni Waaqayyoo, filatamtoonni Waaqayyoo kan Yesuus Kiristoositti amannee jirru gara mootummaa Waaqayyoo isee samiirratti yeroo isaa ga'ee inni gara isaatti nu fudhataa jechuudha. Abdii qabna jechuudha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo guyyaan irraa waa'ee bu'uura mana kiristaanaa keenyaa, waa'ee bu'uura waldaa keenyaa maqaa Kiristoositiin kan waamamne kiristaanota kan jedhamne kan walitti qabamnudha jechuudha. Isa kana baruun baay'ee nu barbaachisa. Isa kana yoo barree jireenya keenyaaf abdii arganna. Qulqulloonni wareegamtoonni gara amantaatiin gatii baay'ee kaffalan kan jarri kaffalaniif wanta sana gatii jaalalli Kiristoos jaraa galeef, jaalalli Waaqayyoo gatii jaraa galeef. Soomamma keessa jirru Phexros fa'aa, qulqulluun Phaawulos fa'aa kan jarri sooman amantaadhaan cimanii wangeela akka babal'isaniif eega jaraa galee booda garuu akka gooftaa kootti hin fannifamu gadi gumbisaan fannisaa amma jedhutti Phexros amantaa isaatiin kan inni cime jechuudha. Qulqulluun Phaawulos morma isaa amma seefiin irraa muranii gadhiisanitti of qaama isaa Kiristoosiidhaaf kenna jechuudha. Tarii nu qabeenya keenya irraa Waaqaaf kennina ta'a.
yeroo keenyarraa waaqaaf kennina ta'a yeroo amma keessa jirru lubbuudhaan Kiristoosin akka tajaajillu lakkii amanuu qabdu jedhee seefii baatee kan nutti dhufu jiraachuu dhiisuu danda'a. Ana sana garuu jarri maqaa kanaan hin lallabinaa ala jedhamanii dhowwamanu lakkii isiniif hin ajajamnu waaqayyoodhaaf ajajamna amma jedhanii hidhaa keessa galanutti waaqayyos immoo hidhaa keessa sibiila jarritti hidhamanii jiran sansalata jarritti hidhamanii jiran amma cabsee jara baasutti waan gaarii waan gurguddaa hojjechaa ture waaqayyo jechuudha. Hojii duuka bootaa ala arginu seenaa isaanii ala dubbisnu jechuudha. Gati kana amantaa kiristaanaa keessatti bu'uurri isaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uurraan kan hundeeffame gadi ta'eef qilleensa ta'uu danda'a. Qormaan adda addaa dhufuu danda'a. Bokkaa roobuu danda'a. Yookaan aduun baatee dhugumuu dandeessa. Quufni jiraachuu danda'a yookaan immoo beelluun kun hundumtuu garuu jaalala Kiristoos irraa addaan nu baasu jechuudha. Bu'uura keenya kanarraa nu fageessuu jechuudha. Amma dhumaatti isa kanaan cimnee mootummaa isaa dhaaluun nurraa eegamaa jechuudha. Kan dadhabe yoo jiraate wal jabeessuu barbaachisaadha. Kan dogongore yoo jiraate wal sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Wal jajjabeessinee mana waaqayyoo kanaa waliin jiraannee isa dhumaarratti immoo gara mootummaa waaqayyoo inni nu qopheesse bakka sana waliin deemna jechuudha. Isa kana keessatti mana abbaa kootii bakka baay'ee jiraannu jedha. Akka nu waliin deemne abaluun boodarra dhufe abaluun ganamarra dhufe. Anamma wanaa tajaajilaa oolee akkamitti immoo abaluun guyyaa walakkaa dhufe akkana argata. Maal abaluun immoo maaliif galgalarra dhufe akkana kaffalamaaf jennee akka jenne namicha tokkotu qonnaa qaba. Qonnaa isaa sanaaf namoota isaa hojjetan barbaachuutti magaalatti dhaqee jedha. Achi namoota hojjetan argee ganama keessaa sa'aatii 6tti isa akka biyya kanaatti jechuudha. Namoota argateetu jara keenya lafa qonnaa kootinaa dhaqxaninaa hojjettu jedhee hojjenna. Amma namni isinii kaffala. Tole amma na eeganuu kaffalte hin hojjenna amma sa'aatii galgalaatti jedhaniin in erge. Ammas immoo bakki qonnaa isaa baay'ee gadi ta'ee sa'aatii 6 ganama ergee achi immoo sa'aatii 9 immoo namoota kan biraa erge. Na hojjettu dhaqxanii amma na isinii kaffala toleen dhaqnaa jedhan. Achi immoo 12 sa'aatii waaree guyyaa walakkaa irratti 12tti immoo ammas hojjettoota kan biraa erge. Galgala sa'aatii 3 irratti immoo namoota kan biraa erge. Sa'aatii 12 dhumarratti immoo namoota kan biraa erge. Mindaa waliin haasa'ee itti erga. Yaggoo hojjetanii fixanuu galgala dhaqee gooftaan isaanii waan itti hojjetan sana kennuufii jalqabe. Isa ganama dhaqee sa'aatii 6tti si kaffalee fi dhaabbatanii ilaalu. Inni sa'aatii 9tti dhaqee si kaffalameef dhaabbatanii ilaalu. Inni sa'aatii waaree 12tti dhaqee si kaffalamees ilaalan. Isa sa'aatii 3tti sa'aatii 6tti immoo sa'aatii booda waamame kaffalame. Achi jarri ganama dhufanii mufatan. Maal gooftaa jedhan? Maaltu badee jedheen? Nu ganamaa jalqabnee hojjechaa oolleetu ammatti kana nu kaffaltee jedhanii amma isinii kaffalan jedhe ganamaa jennaan ammanuma balleessaa qabaa isin jala harriseera hin irreessine maaltu badere kunoo jarri nu booda dhufanii hojjetanii amma kana kaffalameefi jedhe elaamee jedhe isin jala hin irreessine isan ganama isinii kaffala isinii jedhe isinii kaffale jarri isin immoo dhufan jaraafis kenne. Anatti irrata yoo irrate malee isinirraa waan hin irrise qabaayiitti jedhe abbaan hojjettoota isaatiin waan walii gale sana kaffalaati iji keessan maaliif diimataatti jedhe jechuudha. Mana waaqayyoo keessatti isa kanuma jechuudha. Ijoollummaa keenya jalqabnee dhufuu dandeenya. Wala keessa jireenya keenyaatiin waamamnee dhufuu dandeenya. Yookaan immoo gara umurii keenyaa dhumaarratti dhufuu dandeenya ta'a. Mana waaqayyoo keessa bakka baay'ee jira. Wal dhiibuu ni barbaachisu jechuudha. Yookaan immoo akka fiigichoo addunyaa kanarraa kuffisanii bira darbuu miti. Manni amantaa kiristaanaa kan isatti amane hundumtuu jireenya bara baraa akka argatuuf gatii ta'eedhaaf. Akka tokkollee keessaa hin banne tokkollee keessaa hin duuneef waaqayyo jaalala isaa karaa ilma isaa kana gooftaa Yesuus Kiristoos nutti agarsiisee bu'uura mana qulqullummaa isaa kana Yesuus Kiristoos
ilma waaqayyoo ta'uudhaan akka kattaa sacimu kan isa sochoone kanarratti waldaa isaa waaqayyoo dhaabbate jechuudha galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu kanatti amanuun keenya abdii lubbuu keenyaatiif dhumarratti dhaaluun mootummaa waaqayyootiif nu ta'a jechuudha kana bilanna. Gatii kanaatiif qormaan adda addaa yoo dhufe karaa adda addaatiin illee yoo dhufe amantaa keenyaan cimnee argamuu nu barbaachisa jechuudha. Waaqayyo amantaa keenya nama dhumaatti nu cimsu. Mana isaa keessaa akka hin banne nu taasisu. Waaqayyo laphee keenya nu ibsee isin ifa addunyaa kanaatii nu jedhee jira Kiristoos. Gatii kanaatiif addunyaa dukkana keessa jiru, addunyaa cubbuu keessa jiru kanaaf ibsinee gara dhugaatti, gara ifaatti ummata isaa, uumama isaa kan waaqnu Waaqayyo nu taasisu. Kan nu kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursiisee galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo barsiifatee waaqayyo barsiifatee guddaa ta'u akkasuma baay'ina gaariitti wangeela keenya caqasanii barsiisaniiru waaqayyo sagalee jireenya isaanii geessisu sagalee jireenya isaanii geessisu sagalee jireenya isaanii geessisu waaqayyo dura keenya dhageenyee namatti baduutu hin ta'in namaatti fayyadu waaqayyo akka nu taasisu fedha isaa ta'uu ta'u egaa sagantaan keenya gara booda sokkaa jira.